Yooyyaa daawwattoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irra warri nu hordofaa jirtanii oolmaa bultiinii badhaadhaa isiniin jechuu barbaannaa haala hidhamtoota siyaasaa Oromoo ammaan tana jechuun mana hidhaattu dararamaa jiranii lagannaa nyaataa irra jiranii odeeffannoo nu bira jirtu kaasaatii kanaa qabannee isin biraan gahuu fi dhufnee jirra karaa feesbuukiitii fi yuutuubii irratti argamna. Warri as dhuftanii galatoomaa odeeffannoo kan akka nama biraatiin bahu yoo barbaaddanii faffacaasa qoqoodaa waliin nuugaa isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoo mana hidhaa irra dhufaa jirtu ka haala hidhamtoota fayyaatii fi akkasumas haala obbo Baqqalaa Garbaa ilaalchisee waan hagammaan tana jiru odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Akkuma dhageettanii gabaasa kennaa kaganama keessatti obbo Baqqalaa Garbaa kalee mani murtii dhaddachi lidataa mana murtii olaanaa federaalii tahuu isaati. Baqqalaa Garbaatii fi hidhamtoonni siyaasaa mana yaalaa yookaan ammoo hospitaalaa doktoroonni warra dhiyeessanii ka dhuunfattu akka yaalamani murteessee ture. Murtii kanaan durattu murteesse irra deebisee ammallee irra deebisee murtii kennee murtii sana qabachuudhanii abukaatonni hidhamtoota siyaasatii fi akkasumas gareen doktoroota dhukkubsattoota jechuun hidhamtoota siyaasaa lagannaa irra jirtu kun yaaltee garee yaalaa turan waraqaa kan qabatanii mana hidhaa kalee galgala geessanii har'a jechuun hayyamii kennamee fi Baqqalaa Garbaa akka deemee yaalamuu hospitaala dhuunfattu hayyamii kennameefii ture. Haa ta'uutii malee Baqqalaa Garbaa sunini karaa irraa butamee hospitaala Xoor Haayiloochii jedhamu hospitaala waraanaa ka mootummaa ka ganda Xoor Haayiloochii jedhamuttu argamuttu geggeeffamee jira. Mee hagammaan tana waan tayaa jiru tartiiba taatee dubbiin akkamittu dhalachaa jirti maaltu deemaa jira wanni hidhamtoota siyaasaa ka Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mohammad illee waan jira tartiibii dubbii maal fakkaataa ka jedhu hagammaan tana waan beekne ka ittiin dabalamne irraa hin hir'isne akkuma jiruuni isinii dhiyeessine achiin dubattu gara xiinxalaatii fi odeeffannoo mataa kiyyaa waan tahuu qabuu fi waan yaadame irratti dubbachuu deema. Jalqaba immoo waanuma hagammaa beeknu ka shakkii hin qabne odeeffannoo hagammaa jirtu isin biraan gahuu barbaanna. Baqqalaa Garbaa Jawaar Mohammadiitii fi hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Qaallitti yookaan ammoo akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti mana sirreessaa Qaallitti jiranii lagannaa nyaataa guyyaa 19ffaa irra jiran. Guyyaa 19ffaa har'a qabatee jira. Guyyaa 16ffaa irrattu Baqqalaa Garbaa waan akka malee dhukkubee laafee fi gareen doktoroota ka isaan yaalaa jirtu ka Dr. Ilillii Jamaal hoggantuu fi akkasumas hidhamtoonni siyaasaa wal mari'atanii Jawaar Mohammadii faatii warri keessattuu argamu. Baqqalaa Garbaa waan akka malee laafee jiruu fi dhukkuba sukkaarallee waan qabuu fi hagas caalaa laafuun isaa rakkoo biraatiif isa saaxiluu waan danda'uu fi akka inni yaalamu murtaa'e jechuudha. Eeginni murtaa'een duubattu kanaan dura jechuun mani murtii ajaja dabarsee jira. Doktoroota dhuunfaatiin halaalamaniiti hospitaala dhuunfattu hayaalamanii waan jedhu murtii dabarsee fi bu'uuruma suniini doktoroonni warra hospitaala dhuunfaa hadeemee yaalamuu jedhanii murtii isaan dabarsinaani manii hidhaa Qaallitti ajaja qaama olaanaa irraa dhufeeni hospitaala mootummaa qofattu yaalamuu dandayaa malee hin danda'amu jedhee murtii sanii fudhachuu didatee akka obbo Baqqalaanii hospitaala bahe akka mana hidhaati bahee hin yaalamne godhe jechuudha. Obbo Baqqalaanii adeemsa kanaanii laafaa turanii dadhabaa turanii kalee gabaasa kana yeroo dhiyaatu kalee jechuun Baqqalaan cinaacha garagaluu hin danda'ani haasaa hin danda'ani namattuu ol qabee firaashii irra teessisaa ture jechuudha. Adeemsa